Kabajamtoota hordoftoota xorgiitu bakkuma jirtanitti nageenyiif araara waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani jira nagaa kootiif galata waaqayyoo. Jalqabaa bagaa ayyaana bara haaraa bara 2015 dhumuuf jechuudha. Baga ayyaana filsataatiin isin ga'e warreen amantaa ortodoksii hordoftan hundi keessanuu jechuudha. Hundi keessanuu baga jala bultii ayyaana filsataan isin ga'e kan bara naannoo ga'e bara egereetiin nu haa ga'u jecha barri bara gaarii bara gammachuu bara badhaadhinaa bara nageenya itti argannu nuuf haa ta'u. Waaqayyo bara biyyi keenya nageenya itti argattu nuuf haa ta'u barri 2016 jechuudha. Waaqayyo biyya keenya nagaa nu godhu nageenya nuuf haa buusu. Hundi keessanuu bakkuma jirtanitti waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Warreen biyya ormaa jirtanillee bara 2016 waaqayyo nagaa biyya keessanitti maatii keessanitti isin haa deebisu jechuun barbaada. Chaanaalii kiyya subscribe like godha. Chaanaalii korraa badee jira jechuudha fagaadheen jira. Maaliifii chaanaaliin kun waan tabalashee jiruuf jechuudha kanaafidha. Kanaaf like share gochuun jajjabeessaan isiniin jedha. Barri bara gammachuu bara badhaadhinaa bara nageenya nuuf haa ta'u. Hundi keessanuu biyya keenya biyya nagaa nuuf haa taasisu waaqayyo. Dhugaa biyya keenya baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Baay'ee nama yaaddeessa. Waaqayyo gaarii nuuf haa godhu, gaarii nuuf haa fidu, biyya keenya irratti nageenya nuuf haa fidu. Dhugaa waaqayyo nageenyi dhabamee namni akka itti jiraatullee jireenyi biyya keenyaallee rakkisaa ta'e jechuudha. Haalaan rakkisaa ta'e karuma hundaanuu baay'ee tokko ulfaata ta'e jechuudha uummataa fi kanaaf waaqayyo waa hundaa gaarii nuuf haa taasisu. Bara bara nagaatitti nuuf haa jijjiiru akka bara baranaa kana akka nu jalaan taane jechuudha. Akka bara kun barri 2015 bara namni hunduu itti wal lolaa turedha. Waaqayyo nageenya nuuf haa fidu. Chaanaalii kiyya like share subscribe godhaa.